booda hoggan dhiqadhee ishee kana lamaan keessatti akka fayyadamu kan kana bichaan fayyadamu kan immoo kana bichaan fayyadamu. Inni kun girisiilidha. Inni kun immoo juusii shamaa kan jirtu hundumti keessaniyyuu nageenya rabbii isiniif baay'atu bakka jirtan isiniin jedha. Har'aan kan immoo fuula keenya wanta fuula keenya bareechuuf fidee dhufe isas mandarraa fidee dhufte naan jettanii nuskooffidha. Loomidha. Isaan kanarraa hojjedha. Laalla. Nuskooffii. Maaliif ammuma bicha kan ta'udha foo ta'e malee tursiisuudhaaf kaa'u fuulaaf jechuudha. Waan turuufi waan ta'eef jechuudha. Akkasii kan immoo juusii san itti godha malee biramti bishaan isaa jechuudha. Bishaan isaa tokko loomii baay'isinaa fuula keessaniif xiqqeessatumaatti fayyadamaa malee jechuudha. Ani zayzituu kana bakka hundatti nuti fayyadama. Ulfuu jechuudha. Baay'ee gaariidha. An beektan hin beektan ta'a. Isatti fayyadama. Xiqqee ishinitti godha. Sinan barbaadan gochuu hin dandeessanii waan waraasitti immoo sukkaara xiqqoo ishiin baay'isu sukkaara as itti godhe sukkaara kana faa hidhii keenya akkasitti nu gurraacha'ee faa isaaf bareedadha. Gurraacha kana nurraa haquudhaaf jechuudha baay'ee gaariidha. Tokkoffaa immoo isaan kana Yagatan injira asittis bakka sadii injirattis akkasuma darbee injira. Isaan kana kanaaf bunnis bareedadha. Akkasuma shukkaara fa'aa yeroo hundayyuu akkasitti hojjettanii yoo teessan akkasitti kana hidhigeera godhatanan fuula koo dibadha. Erga fuula koo kana dibadhee booda sa'aatii gimmaasha yookiin immoo amba barbaada sa'aatii isin ofirra teessistan waan isin bu'u qabu olive oil qabaa waanuma shukkaara numi garuu fuula keessanitti shitan baay'isina waan dhugaa jirtu shi kanatti baay'isina loomii jechuudha baay'isinaati akkasii isaan booda hoggan dhiqadhee ishee kana lamaan keessatti akka fayyadamu kan kana bichaan fayyadamu kan immoo kana bichaan fayyadamu. Inni kun girisiilidha. Inni kun immoo juusii loomiti. Akkasitti ishee kan bitamu suuqiidha jechuudha isheen tun. Kun lamaan isaatu suuqiin jirti. Isa kana biyyatti fayyadamna. Wallaaltanii yaadu ishee tana jechuudha. Akkas isa kana goxooniidhaan dibannaaf bishaan juusiidha waan ta'eef akkasitti ganannee akkasitti goxooniidhaan erga buna kana dibannee warrannee dhiqannee isa kana dibanneetu bullus rakkoo qabu. Akkasitti siniin jedha garuu yeroo boqonnaa keenya waggaa teenyu fa'aa isaan kana kan fayyadamne gaariidha yeroo teenyu boqonnaa keenyaaf jechuudha. Akkasuma girisiin illee rakkoo qabu. Akkasitti siniin jedha. Amma fuula kun dibadha. Buna jechuudha. Furdisuu hin dandeessan akka barbaadanitti garuu isa kana ammumaaf amma bichaadhaan malee hin teessisu ani. Ammuma akkasitti hojjedheen ammuma dibadhee malee hin teessisu jechuu barbaadanii. Isaan kun anuma taa'uu inni kunis illee akkasuma. Kuni garuu bunni garuu ammumaaf amma bichaadha. Wanta fuula keessaniif ta'u akkasitti maaks mana keessa hoggaa hojjettan hin teechisiisina
maaliif kan taa'us hin jira kan hin teenyes immoo hin jira. Maaliif fuulli keenya of eeggannoo barbaada waan ta'eef akkasii fakkiyyaa kan akkasitti sin badee yoo jiraate akkanatti gurraacha darbee akkasitti yoo jiraate sinirra barate akkasumoo akkasitti kanarraa akkasitti gurraachee jiru isaaf illee jechuudha. Kanaafiyyuu amma nan dibadha fuula walumaan laalla. Waggaa dibanii sirriitti masaajii gochuu zeezetuunis baay'ee bareedaadha. Zeezetuun waan hunda keessatti fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Fuula keenya waan miidhuun qabu. Gize akkasitti boqonnaa keenya akkasitti yeroo teenyu malee akkasitti dibannee iddoo hojii dhaquudhaaf xiqqoo isheen ulfaata nama biratti jechuudha malee homaa rakkoo hin qabu. Erga akkasitti masaajii hidhii keessan kan daarii isaa sanas akkasitti bareechati akkasitti masaajii godha. Maaliif akkasitti gurraacha isiniif dhirrisaa jechuu barbaadeni fuula keessan walitti suntuureef illee akkasitti isinii bareecha. Wantoonni mana keessa kun isin miidhu. Namoonni gaariin nu fayyannee eeyottanis yoo fayyadullee baattan isin miidhu. Kanatti amanaa. Maaliif waanuma qoonqootti fayyadamnu kireemii miti maal miti abadan waan ani isin miidhuun qabaadhee yaadu. Waan dandeessan akkasitti morma keessa wajjiniin maaliif mormi keessanii fi mormi keessanii fi fuulli keenya akka bifa tokko qabu. Asii addaati asii immoo gurraacha'uu jechuu barbaadeni. Agartani akkasitti qaba. Fuula keenya qaama keenya hundaaf iddoo kennee gaariidha.